Alexander Isak gatii riikardii British fooyyessuudhaan erga gara Liverpoolitti makamee booda kunis seenaa koo tarkaanfii tokko gara fuulduraatti siksaa jedhe. Jijjiirraa taphattoota eda xumurameen Newcastle yaanii wiisaa yoo mallatteessifatu Manchester United goolii eegaa haaraa mallatteessifateera. Walumaa gala jijjiirraa gannaa bara kanaatiin kilaboonni Premier League England riikardii haaraa fooyyessaniiru. Akka itti dhiyaata. Breaking news straight from deadline day. The Premier League has shattered all records, with clubs spending a jaw-dropping £3.087 billion this summer. Mirga tamsaasa miidiyaaleerraa argatuu fi baay'ina kilaboota Champions League Awurooppaa irratti hirmaachisuun addunyaarraa jaalala guddaa kan qabu Premier League England iddoo taphattoonni ciccimoon abjuu isaanii itti dhugoomsaniif hawwaniidha. Premier League England keessa taphachuuf jecha mindaa isaanii kan hir'isan addunyaarratti kan ittiin daran mul'atan akka ta'e himama. Guddummaa isaa kana sochii dirree keessaa qofaan osoo hin taane maallaqa baasuunis Premier League Englandin kan gitu hin jiru. Jijjiirraa taphattoota waqtii gannaa liigota Awurooppaa bara 2025-26 xumurameen Premier League England riikardii haaraa kana dura yaadamee hin beekne galmeesse. Kilaboonni ciccimoon Premier League England kan akka Liverpool riikardii British ta'een Alexander Isak paawundii miliyoona 100 fi miliyoona 30, Florian Wirtz paawundii miliyoona 100 fi miliyoona 16, Ugo Ekitike paawundii miliyoona 79 kan mallatteessan dabalate paawundii miliyoona 400 fi miliyoona 16.5 ol Liverpool baasuun riikardii Premier League England kun akka fooyya'uuf sababa. Chelsea paawundii miliyoona 200 fi miliyoona 85, Arsenal paawundii miliyoona 200 fi miliyoona 55, Newcastle United paawundii miliyoona 200 fi miliyoona 50, Manchester United, Nottingham Forest, Tottenham, Manchester City fi Sunderland dabalate sadarkaa tokko hanga kurnaffaatti maallaqa baasuun riikardiin kun akka fooyya'uuf sababa ta'eera. Guyyaan jijjiirraa taphattootaa kun xumuramuudhaan dura hanga fulbaana 31 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti maallaqni kilaboonni Premier League England baasan guyyaa xumuraatiin taphattoonni akka Isak, Yohaanii Wiisaa, Seeni Leemansi dabalatee paawundii biliyoona 3.087 ga'eera. Kun ammoo riikardii bara dorgommii tokkoon kana dura bara 2023 paawundii biliyoona 2.36 qabamee ture akka fooyya'u ta'eera. Liigota gurguddoo Awurooppaa shananiin Premier League England jijjiirraa ganna kanaaf baaseen maallaqa liigonni arfan Seeriyaan Itilii, Bundesliigaan Jarman, Laaligaan Speen fi liigin Firaansii walitti ida'amanii baasan ni caala. Premier League Englanditti aanuudhaan sadarkaa lammaffaadhaan Seeriyaan Itilii paawundii biliyoona 1.026 baaseera. Bundesliigaan Jarman paawundii miliyoona 700 fi miliyoona 39 sadarkaa saglaffaa, liigin Firaansii paawundii miliyoona 500 fi miliyoona 55 arfaffaa, Laaligaan Speen sadarkaa shanaffaadha. Akka gabaasa Deeloot Ispoortii jedhutti Premier League England kana boodas riikardii fooyyessuu itti fufa jedha. Liigichi waggoota kurnan darban walitti aansee paawundii biliyoonatti lakkaa'amu baasuudhaan waggaadhaan jijjiirraa taphattootaaf baaseera jedha. Kilaboota Premier League England keessaa maallaqa guddaa kan baase Liverpool yoo ta'u, Chelsea ammoo taphattoota gurguruun bu'aa argachuudhaan kilaba jalqabaati. Kilaboonni ciccimoon hundi hammi baasan kan gurgurtaadhaan argatan irra caalee idaa keessa seenaniiru. Chelsea ammoo paawundii miliyoona 3 bu'aa argate. Maallaqa guddaa kan baase Arsenal yoo ta'u, paawundii miliyoona 200 fi miliyoona 46 kan argate irraa kan baasetu caala. Liverpool paawundii miliyoona 200 fi miliyoona 28, Manchester United paawundii miliyoona 100 fi miliyoona 48, Tottenham Hotspur paawundii miliyoona 100 fi miliyoona 45. Bara kana Premier League Englandin kan ol guddate Sunderland paawundii miliyoona 100 miliyoona 18 kilaboota kasaaranidha. Alexander Isak, what a finish from Alexander Isak! Oduu amma bayeen ammoo Manchester Cityn eda galgala sababa Ederson gara Tarkii osoo imalee waliigaltee isaa hin mallatteessin hafee fi Manchester Cityf mallatteessuudhaaf harkifatee kan ture Gianluigi Donnarumma Manchester Cityidhaaf mallatteesseera. Goolii eeganii lammii Itiliidhaa fi kilaba PSG dha kuni
keessumattuu PSG-dhaan Luis Enrique'dhaan hin barbaadamu erga jeetiin booda kilaboota Manchester lamaan hin barbaadamaadha ture. Boodarra garuu Manchester City'dhaa fi mallatteesseera ifatti dhimmoota barbaachisan kaleessa waan xumureef waliigaltee taphattoota jijjiirran kaleessa galgala sa'aatii 3tti xumurame kan Ingilaandii garuu dhimmoota waliigalteedha barbaachisan waliigaltee waggaadhaa maallaqa barbaachisu dhimmoota hundaa dursee xumuruudhaan wal qabate Manchester City'n Donnarumma waliigaltee waggaa 5tiin amma mallatteessifateera. Barii kana ture Ederson Moraes Manchester City gadi lakkisuudhaan kilaba Tarkiyeedhaa Fenerbahceedhaa fi paawundii miliyoona 12.1 kan inni mallatteesse. Ederson taphoota 372 Manchester City'dhaa fi taphateera. Waancaa Premier League England jaa Champions League Awurooppaa fudhate kilaboota Manchester City waliin waancawwan jajjaboo inni fudhate keessaa isa tokkodha. Keessumattuu immoo kubbaawwan goolii ta'an Premier League Englandiin jaa minjeessee kennuudhaan goolii eegaa jalqabaa fi galmee riikoordii irratti galmaa'uunsaa ni yaadatama. Ederson Moraes taphoota Premier League Englandii 276 taphateen 122 gooliin itti hin galle. Oduu jijjiirraadhaan wal qabatan kan Alexander Isak keessumattuu riikoordii British fooyyessee Liverpooliif mallatteesse fi kan Newcastleif Yohaani Wiisaan mallatteesse ilaalchisee oduu itti aanuun Abubakar Abdallaa qindeesseera dhaggeeffanneet walitti deebi'a. I feel amazing. It's been a long. Liverpool riikardii Britain fooyyessuudhaan paawundii miliyoona 125 Alexander Isak kan mallatteessifate guyyaa xumuraa jijjiirraa taphattootaa ganna kanaatiin jijjiirraa olaanaa ture. Lammiin Swiidin kaleessa qorannoo fayyaa erga taasiseen booda waliigaltee waggaa 6 Anfield Road keessa tursiisu mallatteesse. Uffannaa lakkoofsa 9 akka uffatuuf kennameefii jira. Kilabichatti erga dabalamee booda yaada kenneenis kun seenaa kootiif tarkaanfii birooti. Carraan kun naaf kennamuu isaatiin baay'een gammade waan gaarii hojjechuuf kaka'umsa guddaan qaba jedhe. Seenaa hojjechuu akka fedhu kan dubbate Alexander Isak garichas gargaaruun waancawwan fudhachuu akka fedhu dubbate. Sadarkaa guddaatti guddachuudhaaf kun anaaf iddoo sirriidhas jedhe. Lammiin Swiidin bara 2022 Real Sociedad irraa Newcastle Uniteditti dabalame taphoota 109 Newcastleif taphateera. Bara darbee waancaa Karabaa'oo tapha xumuraa Liverpool mo'ataniin isaa goolii galchuudhaan kilabichi waggaa 70 booda waancaa akka fudhatuuf gumaacha taasiseera. Liverpool guyyaa xumuraa kanaan paawundii miliyoona 35 taphataa isaa lammii England Mark Gui Crystal Palace irraa mallatteessifachuuf sochiin taasisaa ture. Sababa Palace taphataa biroo bakka buusuun argataniif hin milkoofneefi. Liverpool ganna kana paawundii miliyoona 116 Florian Wirtz kan mallatteessifate dabalatee Hugo Ekitike, Milos Krikes, Jeremy Frimpong, George Mamardashvili, Giovanni Leoni fi Armin Fix taphattoota ganna kana bitateedha. Newcastle United immoo Yohan Wissa Brentford irraa paawundii miliyoona 55 kan fudhate guyyaa xumuraa jijjiirraa taphattoota kanaatiin jijjiirraa isa birooti. Bara darbee Premier League goolii 19 kan galche lammiin Dimokiraatawaa Riippaabilika Koongoo Wissaan St James Parkitti lakkoofsa 9 akka uffatuuf kennameefii jira. Leensaan Eddie Huwenis Wissaan taphataa dinqisiifachaa turan ta'uu ibsuudhaan taphataa tooftaa kilabichaatiif mijatuu fi galtee guddaa kilabichaaf ta'us jedhani. Wissaan bara 2011 Brentforditti erga dabalamee taphoota 149 goolii 49 kilabichaaf galcheetii ture. Newcastle taphataa sarara fuulduraa Nick Woltman riikardii kilabichaatiinis fudhachuun ni yaadatama. Goleegaan lammii Biraazil Ederson immoo Manchester City waggaa 8 booda gadhiisuudhaan kilaba Tarkee Fenerbahceetti dhaabbiidhaan dabalameera. Goleegaan ganna 32 waggoota 8 City taphoota 372 taphateera. Waancaa Premier League fi Champions League tokko fudhate. Fenerbahceen paawundii miliyoona 12.1 gool eegaa kana fudhachuuf kafaluutti himame. City'n Ederson gadhiisuu isaatiin gool eegaa lammii Itaalii Gianluigi Donnarummaa paawundii miliyoona 20 PSG irraa fudhachuun waliigaltee waggaa 5 mallatteessuuf waliigaluun ibsameetii ture. Manchester United immoo gool eegaa umrii 23 gadi Seena Lemens kilaba Belgium Royal Antwerp irraa paawundii miliyoona 18.1 mallatteessifateera. Lammiin Senegal Nicolas Jackson immoo Chelsea irraa ergisaan Bayern Munichitti dabalame. Chaampiyooniin Jarman bara dhufu paawundii miliyoona 56.2 bitachuudhaaf dirqama qaba jedhame. Taphataan sarara fuulduraa kun paawundii miliyoona 32 bara 2023 Real irraa Chelseaatti erga jijjiiramee taphoota 81 goolii 30 galche. Jijjiirraa taphattootaa kaleessa raawwataman birootiin Randal Kolomaawuniin PSG irraa ergisaan Tottenham Hotspursitti kan jijjiirame isa birooti. Arsenaal taphataa ittisaa Pero Hinkaappee Bayer Leverkusen irraa ergisaan kan fudhates jijjiirraa birooti. Pero Hinkaappee bara 2021 irraa eegalee Leverkuseniif taphoota 166 taphateetii ture. Bara 2024 kilabicha waliin waancaa Bundesligaas fudhateera. Gunners amma ergisaan lammii Ecuador kana kan fudhate ta'us bara dhufu mallatteessifachuu yoo fedhe paawundii miliyoona 45 kafaluuf walii gale. Rasmus Hojlund fi Antoniin Manchester United gadhiisuudhaan kilaba haaraa argataniiru. Taphataan sarara fuulduraa Rasmus Hojlund ergisaan gara shaampiyoonii Seerie A Napoli malee kilabiin Seerie A bara dhufu paawundii miliyoona 38 bitachuu akka danda'u himameera. Antoniin dhaabbiidhaan paawundii miliyoona 21.65 Real Betisiif mallatteesse. United Antonii fi Rasmus Hojlund yoo bitatu paawundii miliyoona 153 baasuun isaanii yaadatama. Manchester United waliin waliigalteen qabu kan xumurame Victor Lindelof immoo bilisaan gara
Aston Villatti maleera. Jadon Sancho fi Harvey Elliott immoo Aston Villatti ergisaan dabalamaniiru. Samuel Chukwueze AC Milan irraa gara Fulham jijjiirame. Fabio Vieira Arsenal irraa ergisaan gara Hamburg yoo imalu. Vincent Nelson ergisaan Arsenal irraa gara Brentford jijjiirameera. Ben Chilwell gatii hin ibsamneem Chelsea irraa gara Strasbourg yoo jijjiiramu. Nottingham Forest immoo taphataa ittisa bitaa Alexander Zinchenko ergisaan fudhate. Taphataan gana 28 waancaa Premier League afur Manchester City waliin fudhate. Alexander Zinchenko bara 2022 Arsenalitti erga jijjiiramee booda taphoota 91 Arsenaliif taphate. Ganna kana taphataa 12ffaa Nottingham Forestitti dabalameedha.